Komishinii Gumruka Itoophiyaatti kilaasterri Adaamaa fi Moojoo ministeera galii damee Adaamaa waliin ta'uun barattoota dhimma sassaabbii galii fi taaksii irratti leenjii xumuraniif sirna badhaasaa fi waraqaa ragaa kenne. Leenjiin kennamaa tures dhaloota daldala seera qabeessa hojjetuu fi maalummaa gumrukaa akkasumas sassaabbii galii fi taaksii yeroo isaa eegee kaffaluu horachuuf ta'uu ibsamee jira. Ministeera galiiwwanii waajjira damee Adaamaatti hojii gaggeessaa taanaa damee seera kabachiisuu obbo Tasfaayee Haayiluu akka jedhanitti dhaloonni ammaa teekinooloojiif dhiyoo waan ta'eef seera galii kabachiisuu fi kontirobaandii dhabamsiisuu irratti dammaqinaan akka hirmaatan taasisuun karoora biyyi qabattee deemaa jirtu dhugoomsuu qabna jedhan. Galiin sassaabamtu malee biyya ka biyyaatti itti fufuu hin danda'u. Keessumattuu galiin biyya keessaa domestic revenue kun isarratti hojiin seera galii kabachiisuu hojjetamee karoorri qabame kana galmaan geenya malee waa'ee nageenyaa haasa'uuf waa'ee guddina biyya tokko haasa'uuf galii sassaabuun dirqama ta'a waan ta'eef barattoonni hubannoo argatan kanatti fayyadamuun waltajjiiwwanii fi hojii hojjetan irratti ga'ee isaanii bahuu akka qaban obbo Tasfaayeen dhaamaniiru. Bifa adda addaatiin leenjiin adda addaa kennamaatii jira. Fakkeenyaaf moojulaar leenjiin moojulaar irratti kennamu jira gara sa'aatii 90 kaffalaa gibiraati leenjisu akkasuma waltajjii adda addaa uumnetis leenjisnu jira. San keessa caaras argachuu danda'u. Bakka isaan amma eebbifama yuunivarsiitii irra erga bahanii eebbifamanii too hojii keessa galuu danda'u waan ta'eef hojii dhuunfaa ta'u hojii gama mootummaatiin san keessatti ga'ee isaanii bahuu qabudha. Ministeera galii damee Adaamaatti ogeessi olaanaa taaksii obbo Mahammud Badhaasoo karoora biyyi qabattee deemaa jirtu milkeessuuf dhaloonni ammaa kun murteessaa waan ta'eef seera gibiraa fi taaksii barattootaaf hubannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Biyya takkitti qabna. Biyya tana immoo guddisuu kan dandeenyu kanaaf qajeelfama hojumaa ta'een seeran gadii kenna yoo sassaabne jechuudha. Kanaaf gadii sassaabuun immoo kawaajjira gadii qofaa miti. Kan community hundaati, hawaasa hundaati. Kanaaf iddoo hundatti qaama kamuu haa ta'u nama gibira dhoksu, nama gibira kallattii addaatiin dhoksu irratti informationa ga'ee guddaa qaban wanti informationa kennine qaamni sun hojumaatti akka deebi'u. Hojumaannis gibiraaf taaksii akka olaantummaan seeraa kabajamu gochuu qabanii. Komishinii Gumruka Itoophiyaa kilaastera Adaamaatti itti gaafatamaa adeemsa hojii barnootaa fi deeggarsa maamiltootaa obbo Simaachoo Amanuu dhaloonni har'aa boru biyya ijaara waan ta'eef seera gibiraa fi taaksii akkasumas kontirobaandii akka balaaleffatu taasisuun waan bituu hundarratti nagahee gaafachuu qaba jedhan. Barattoota irratti hojjechuun dhaloota eegeree irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha. Sababni isaa gizee ammaa kana taaksii wajjin wal qabatee kontirobaandii wajjin wal qabatee wantoota garaagaraatu jira biyya keenya keessaa waan ta'eef dhaloonni amma barataa jiran kun immoo dhaloonni amma eebbifamaa jiran kun qaxxixa gara hojiitti waan bobba'aniif hojii sana irratti waan isaan mudatu qaraxa kaffaluuf kontirobaandii ittisuuf kana hundumaa irratti ga'ee guddaa waan qabaniif dhaloota eegalee irratti hojjechuunis bu'aa guddaa qaba jennee akka ministeeraatti waan tamamaneef barnoota kana kennine irraa jechaadha. Barattoonni leenjii fudhatanii badhaafaman kun yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin galiin utubaa dinagdee biyya tokkoo waan ta'eef dambii fi seera galii akkasumas gumrukaa beekuuf leenjiin kun nu gargaareera jedhan. Guyyaa 40 fi sassaabbii gibiraatii fi gumrukaa ilaalchisee wanta baay'ee barannee jirra. Gibira kafaluun biyyaaf akka barbaachisu gibira kafaluun gahee namoota hundumaa akka ta'e gibira kafaluu akkan qabuu fi gibiras yoon kafalu karaa haqa qabeessa ta'een akkan kafaluu qabuu fi gibira gaafan kafalu biyya keenya guddisuudhaaf dinagdee biyya keenyaatiif akka ta'u waan akkasii sana irra baradhee jira jechuudha.